Nageenyi koo kabajaa lafa hirteessaniif haa ta'u. Kun chaanaalii keessan furtuu aappeedha. Har'as waan hedduu isin gargaaru isinii fidee dhufe hanga dhumaatti na hordofaa. Viidiyoo kana immoo laayikii akkasumas obboloonni haaraan sabskiraayib gochuun maatiin ati dabalamaa isiniin jedha. Kan har'a isinitti agarsiisu weebsaayitii firii ta'e 100% firii ta'ee fi namoota hundumaa kan gargaaru barattoota, barsiisota akkasumas wantoota adda addaa onlaayinii irra namoota hojjettan kan isin gargaaru firii weebsaayitiin isinitti agarsiisa. Weebsaayitiin kun hedduu ajaa'ibaa fi namoonni hedduu kan itti gammadanidha. Akkamitti akka isin argattanii fi akkamitti bilbila keessanitti firiidhaan buufattanii itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Gara piroozarii bilbila keenyaa seenuudhaan bakka sarchii irratti tinaay wowwoo jettanii barreessitu. Weebsaayitichi hedduu firiidhaa akka namni barreessaa jiru kanatti barreessitu jechuudha. TINY wowwoo jettanii barreessitu. Tinaay wowwoo jettanii bakka sarchii irratti sarchii godhattu akka fuula iskiriinii kanarraa argaa jirtan kanatti jechuudha. Iddoo kanatti barreessitaniin booda sarchii gootu yookiin immoo akka inni isinii barbaadu irratti godhattu jechuudha bilbila keessanii irratti. Ani bilbila irraa isinitti agarsiisaa jira. Kompiitara irratti akkuma kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaan booda fuula kana weebsaayitii akka kanaa isinii baasaa kun akkuma argitan as jira jechuudha. Kana irratti kilikii gootanii yookiin irra cuqaasuudhaan gara fuula duraatti deemtu. Gara fuula duraatti deemtu akkuma argitan tinaay wowwoo firii AI raayit PDF image jedhee itti fufaa jechuudha. Weebsaayitiin kun tuulsiiwwan firii ta'an hanga tuulsii 100 olii ta'ee firiidhaan of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kilikii gootanii gara fuula duraatti gaafa deemtan fuula kanaa isinii baasaa. Kun akkuma argitan fuula hedduu bareeda ta'ee fi amazing ta'e fuula bareedaa kana of keessaa qaba. Akkuma argitan viidiyoo tuulsiin jira, image tuulsiin jira, PDF tuulsiin jira, AI tuulsiin jira, tuulsiiwwan adda addaatu jira. Namoonni hedduun hanga namoota miliyoona takka qaba. Akkasumas namoonni miliyoonni 10 immoo viidiyoo adda addaa wantoota adda addaa irraa konverti godhanii fayyadamanidha. Plus 100 jedhee jira. Akkasumas PDF 500 ol asirraa qaba jechuudha. Kanaaf weebsaayitiin kun hedduu yookiin appilikeeshiniin kun hedduu isin gargaara. Amma immoo akkamitti akka bilbila keessanitti gabbuustan isin agarsiisa. Sarara tuttuqaa 3 bilbila keessan gara gubbaa jirtu gadi cuqaasuudhaan isarra gadi tuttanii jala kana dhuftanii add to home screen kan jedhutu jira. Deeskitooppii olitti add to home screen kan jedhu kanatti irra cuqaastaniiti gara fuula duraatti deemtu. Kanaan booda install jedhee isinii fidaa jechuudha barreeffama kana. Iddoo install jettu kana installii irra kilikii gootanii install gootu. Asuma kiroomii jala yookiin immoo biroozarii jalaayyee installii gootu jechuudha. Iddoo akka kanatti isinii fideen booda kun akkuma argitan install ta'ee jira jechuudha appichi. Install ta'eera. Appii kana kiroomiin dhumarraa install akka nama isin agarsiisan install gootu malee gara Play Store deemtanii kan buustanii miti jechuudha. Iddoo kanatti isinii bu'ee booda irra kilikii gochuudhaan gara fuula itti aanutti deemtu. Gaafa bantan fuula akka kanaa qaba. Akkuma amma ilaalli kana fuula akka kanaa qaba. Tokkoon isaa irra kilikii gootanii kan isin barbaachisu fayyadamuu dandeessu isin jechuudha. Ani garuu waan muraasa akka isin irraa hubattanii fi isinitti agarsiisan irra darba. Fakkeenyaaf faayil tuulsiin jira, AI writer kan jedhu kun jira. Tuulsiiwwan 10 ol ta'antu achi keessatti firiidhaan achi keessa kaa'amanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo yookiin viidiyoo tuulsi kan jedhu kanatti kilikii godheen isin agarsiisa waan as jala jiru jechuudha. Viidiyoo tuulsi irratti akka fakkeenyaaf ta'uutan isinitti agarsiisani. Akka fakkeenyaaf ta'u tokkoon isaa irra kilikii godhee isinitti agarsiisa. Isin garuu diiteelii keessa seentanii ilaaltu. Bakka viidiyoo tuulsi irratti kilikii gaafa gootan akkuma argitan kunoo wantoota adda addaatu jira jechuudha. Wantoota adda addaa viidiyoo sooshaal miidiyaa kamirraallee viidiyoo buufachuu barbaadan weebsaayitiin kun hedduu isin gargaara. TikTok irraa, YouTube irraa, Twitter irraa, Facebook irraa waan hundumarraa viidiyoo daawunlood godhachuudhaaf isin gargaara. Akkasumas viidiyoo konverti gochuudhaaf, viidiyoo gara audiyootti konverti gochuudhaaf, viidiyoo ediitii gochuudhaaf mummurtanii yookiin immoo kirooppii gootanii keessaa baastanii itti fayyadamuudhaaf wantoota adda addaatiif isin gargaara jechuudha. Kun akkuma argitan wanti inni as keessaa hin qabne hin jiru jechuudha. Kana tokkoon isaa isin irra kilikii gootanii parpasii barbaadaniif yookiin immoo kaayyoo barbaadaniif oolfachuu dandeessuun isin jedha. Wantoota adda addaatu jira jechuudha. Wantoota hedduu tarraa'ee jira. Kun akkuma argaa jirtan kana bilbila keessan fayyadamtanii cheekii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf asirraa waan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Kun viidiyoo tuulsii jala tuuliiwwan as jalatti walitti qabamanidha jechuudha. Tokkoon tuuliiwwan kana as jala viidiyoo tuulii jala seentan wantoota garaagaraa kana argattu jechuudha. Wantoota adda addaa kana argattu. Weebsaayitii kana fayyadamtanii viidiyoo adda addaa buufachuu akkasumas wantoota adda addaa isin gargaara jechuudha. Isin tokkoon isaa ilaalaatti gargaarama. Ani garuu highlightiidhaaf irra keessa akka isin confuse hin goonee fi wantoota keessa jiran tokkoon muraasa isaa isinitti agarsiisaa deema jechuudha. Hanga dhumaatti yoo hordoftan wantoota asirra jiran hunduma isaan isinitti agarsiisa jechuudha. Weebsaayitii kanarraa waan nuti fayyadamuu dandeenyu yookiin immoo tuulii isin asirraa gargaaramuu dandeessan. Inni kun viidiyoo tuulsidha. Akkasumas
image tools kan jedhutu jira. Image tools kana jedhamu image edit gochuudha yookiin immoo suura keessan footoo keessan edit gochuudhaaf kan isin gargaaru image tool jedhee asirratti akka paakeejiitti walitti qabamee tarraa'ee jira jechuudha. Tokkoon isaa AI image generator AI image adda addaa AI dhaan generate gochuu yoo barbaadan illee asjala image background isa remove gochuu barbaadan akkasumas edit gochuu barbaadan babbareeffachuudhaaf image yookiin suura keessan miidhagfachuudhaaf asitti walitti qabamee jira jechuudha. Wanti suura edit gochuudhaaf isin gargaaru asjala jira jechuudha. Tokkoon isaa gara PDF gara image itti jiru image gara PDF itti jiruuf wantoota garaagaraatiif isin gargaara jechuudha. Iddoo kanatti asjala ilaaltaniin booda isin kan isin barbaachisu yookiin immoo kan isin fayyadu ilaaltanii itti fayyadamtu jechuudha. Kan isiniif yookiin kan isinitti tolu yookiin kan isin barbaachisu kan waan isin yaaddan faana wal isiniif dhufu ilaaltanii itti fayyadamtu. Akkasumas AI writeriin akkasitti jira. Wantoota adda addaa paaseejii adda addaa barreessuudhaaf wantoota assaayimentii adda addaa barreessuudhaaf wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Essay writerii asitti script adda addaa barreessuudhaaf video adda addaa hojjechuudhaaf script barreessuu barbaadan wantoota adda addaa karaa AI dhaan deeggaramee generate isinii godha jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti yookiin immoo yeroo keessan hedduu isinii gabaabsa. Addumaan immoo weebsaayitii kana keessa gaafa seentanii waan hundumaa bakka tokkotti waan argattaniif yeroo keessan akka gaarii isinii qusataa jechuudha. Kanaaf weebsaayitiin kun hedduu gaarii fi hedduu ajaa'iba kan ta'edha. Namoonni kamillee akka gaariitti akka itti gargaaramtan isinii jedha. Dabalataanis immoo namoota kaaniifis sheerii godha. Biroota keessan birootiif sheerii godha. Maaliif isaan asitti gargaaraman yeroo hedduu isinii qusataa jechuudha. Wantoota adda addaatu jira as keessa jechuudha. Wantoota adda addaa PDF keessa yoo seentan fakkeenyaaf amma kun raayiterii adda addaa barreeffama adda addaa paaseejii adda addaa barreessuudhaaf garuu PDF tools kan jedhu keessa gaafa seentan wantoota adda addaa argitu. Wantoota adda addaa argitu PDF gara Word'tti jijjiiruudhaaf Word gara PDF'tti jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf PDF asjala PDF tools kan jedhu kana jalatti wantoota adda addaatu jira jechuudha. Amma PDF edit gochuudhaaf PDF gara Word'tti jijjiiruudhaaf Word gara PDF'tti jijjiiru wantoota adda addaa hojjechuudhaaf wanta PDF wal qabatan kamiifillee deebinsaa asjala jira jechuudha. Kanaaf asjala dhuftanii itti gargaaramuu itti fayyadamuudhaan irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Wantoota jala ilaalchisee gaafa isin ta'e kamillee koomentii irratti barreessaa yaada keessan naaf qoodhaa. Akkasumas biloota keessaniif sheerii godhaa laayikii gochuudhaan viidiyoo kanas baadaan isaa ol kaasan isiniin jedha. Nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarraa. Kanaadhaaf isin qabadhee weebsaayitii kanadha. Weebsaayitii kana immoo diskiripshinii isaa weebsaayitii kana liinkii isaa barbaadan immoo akkasumas diskiripshinii jala isinii kaa'uu danda'a. Dabalataan immoo Telegram channel furtuu app join godhaatii irraa fayyadaman isiniin jedha. Nagaan naa tura. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.